gamana dhufanii tumaan salaama isin gaafatanii sheekota keenya asitti gartee bakkeen isin eedii. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Irrade bini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bulchiinsota majlisa magaalaa Adaamaa gubbarraa ilaa gaditti baga rabbi guyyaa kanaan isin gahe. Guyyaan har'aa akkuma warri nu dura dabre amaanaa wal harkaa fuudhaa ture. Bifa akka nuti amma wal geenyee harkarraa harkatti dabarsinullee ta'uu baatu amaanaan eega rabbiin dachii tanatti gabbuuse. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيقا ربي أماناتنا دجتي قبوس نبي خينيا محمد صلى الله عليه وسلم أماناتني إرتي والغينيوس والغهوبانوس أمانات وقرى تقوتي أبرا غرا إلمو دبرا أخا خرا غرا أبا دبرا وصول فنبوين ودو دكين تكن تكين ويا راخنا أمانان تنو هركا جيس أموتي ميتي تنقطن دبلاتا أمانا دي ربي أمانا سنتن هركا توري أمانا قدونس إسيدا تنمو اتقافتما دبلتات اتقافتماتو نورتي دركا ميتي اتقافتما ملي صدركامي كان دبلا ننجرتدو إنها أمانة أكرج النبي صلى الله عليه وسلم إماراه قدبت إسينتن أمانة فول ربي تراغا فتموتي سنيجان نما غري أمسا قدني صحابي جساني تكون نما لما جدت اللي مرتيسين جانين إما أتي وما موتم وما بلچين سجان وغادو جانين صحاباتكم اتندياتين جانين تمير اللي نما جدت مرتيسين جانين تمير اللي دو فري تمير الرت اللي يو أمانا سنيتو أرى والهركا فودنسي خنديمي نبرا غيه أماناتنا نوها غرغارو أماناتنا قبرا إلى جلت أمانا نرى خاي غرغارو في الماني ديو تنديم إلى مقالات ينجوت نوغد اللي دبري إلى مسجدة عرفة كركرة بيتناجر إلى أتشيقوت أتشيلي odoo funaanamu odoo cunfamu guyyaa karraati waan hangana ulfaate waan hangana cime hin agarre yoo jaanni malatu hawaasa filmaanni waan ta'in beeyin filmaata kanuma mootummaa fillu malee waa'ee filmaata humna takka ittiin qabne baajata tokko ittiin qabne Sheekh Hussein dhaluu seetee biddeen tokkoon ceete jambitee gitanatti makmaay sokkoo jira biyyi Sheekh Hussein tun nurraa fagoo isinitti dhiyoodha maleetu nama odoon qophaawin muuda deeme sinqii xiqqoodha Sheekh Hussein dhaluu seete biddeen tokkoon ceete janiin ganta biddeen tokko fudhatee deeme sinqii biddeen tokko eessa nama geessaa abba sinqiin bakka malee harkaa dhumte nuti filmaata waan laayyoo see itti seen akkuma rahmata rabbiitiin keessaa baane malee wanni akkana ulfaataadhaan jiru haa ta'u har'a asirra geenye waa hedduutu as keessatti hiika argate namoota nuti jabaadha juutu laafee argame nama nuti hedduudha jee uf yaadutu hedduu ta'uu dhabee argame namoota anaatu injifata jee yaadetu injifatamaa ta'e wal injifatuun itti diraaree dorgommii ta'e haa ta'u guyyaan kun deemee
akka kana ga'e isin kun har'a taraa tanaaf amaanaa ummataa gubbarraa ilaa gaditti amaanaa ummataa fuutan waa hedduutu nu dura dabre waa'ee ce'oomsa dhiyoo tana amata sadii sheekota keenya sheek hajjii faa wajji dabarsin bara sadeen filmaata duraa kan warra ce'oomsa san itti kennan keessa jiraanilleen waajjirin an seene waajjira da'awaati achitti waajjiri an dhaqe waajjira da'awaati dokumentiilee wayii arge achitti ye ulamaa'ochi simimminnat kaju miskiina wallahi ulamaa'ochi simimminnatiin kun miskiina waan akka nama ajaa'ibuun agarre waan xiqqoo takka affaaqadaa waan jenni beeytanii nama quraana qajeeloo qaroon affaaqadaa godhee afaan amaarallee hedduun beeku affaaqadee maal keessatti arge damee waan takkaa jira boqonnaan tokko wahaabii kaju miskiina namni yoo gara malee deemanii dogoggoraa beeke maaltu jira waan kana keessa namni nuti wahaabii jennee keenyatuun hin filtu hin filatamtu qaadiin taatu imaaman taatu hin qaraasiftu gorsan gootu hin azaantu hin iqaamtu jeebar hin iqaamtu tanarra kofle kophaa taa'ee kofle an hanam tokko dabire jira sa iqaamallee boojeede waan ajaa'ibaati beek sa iqaamu mallee jeede eegan koflee dhufu boggolaan eeda'anuma qofaa jira mana keessa ammas wanni simimminnati kana keessa jiru mahbaru ahli sunnati wal jamaa as-sufi ya afar kirinchaaf ya gambeella kirinchaaf ya marro kirinchaaf namni tokko keessa jiru sheekh amata dila kan arrawaan sanbira dabramee tokkummaa ummata muslima Itoophiyaa ajalootti bakka kana dhageeffadhu nama dhiibuun bu'aa tokkolleen qabu nama dhiibuun barakaa takkalleen qabu caayaan kuni caayaa nama laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jeeti caayaan kun dogoggorus laafus jabaatus wallaalus beekus caayaa kana jala jira as jalatti gorfama as jalatti sirreeffama caayaan irra isin fuutan kuni caayaan irra isin jirtan kun caayaa sani khanaafu ani waan isiniin dhaamu gabaaba namoonni kutaalee magaalaa adda addaa magaalaa teenya tana kutaa magaalarraa dhuftan wal harkaa fuudhisi hurree waa sadarkaa magaalaa qofanatti hin fakka hunda magaalaa of keessaa qabaatu namoonni araddaa aanaa adda adda irratti filatamtan filmaanni aanaa adda addaa harka keessan jiru qajeeloon dhaggeeffadha majlisa jechuun dhimma islaamaa jechuun yeroo hedduu dhimma islaamaa hogga jahannamni bakkuma sheekh hajjiin faan jiran santu mul'ata ta'u bakkuma amma oromiyaa ta sheekh gaaliin faan jiran kanaatu mul'ata majlisa hogga jahan majlisa jechuun nuu kanarraa ka'ee majlisa ta'u masgiida tokko masgiida nama filateessan tokko masgiida nama filateessan irraa ka'eeti majlisa tahamale majlisa jechuun guduunfaa gubbaa san qofa majlisa jechuun guduunfaa san qofa miti jala kanarraa ka'ee ilaa gubbaa sanitti majlisa ciminni nu bakka kana cimnu gadii kana cimnu cimina awliisan cimsa laafini nuti asin laafnu achi laafis milkiin nu asin milkooynu achi milkees fashalli rabbi nuti hin fedhini asin fashallu moo san fashalsa wal qabataa waan ta'eef jechuudha yeroo garii waan tokko haawuno xarafa gadii sanitti haajaa wahiita jirtu namni haajaa san fuudhee gariin nama majlisa oromiyaatiin dhaqa yoo fedhe federaala saniin dhaqa majlisa karaa kana jiru hunda bira dabree jechuudha maaliif eessa laalchise inni namtichi kun haajan saatun eessa laalchif haajantu yoo ol dabruu qabu taatellee eenyu ka dabarsuu qabu majlisa as jiru kanaatu yoo isarra ulfaate khatti aanu dabarsa malee abbaan dhimmaa waan xiqqoo takkaaf ilaa fiixaa deemuun maal jechuu maanaan majlisa jechuun bakkanumacha ol jiru san jechuutti waan fudhanneef kanaafuu ganda itti galtan
ana bakka sana gajiru dhaggeeffadhu ani isin babbareechee akka imaamatti isin faarsee deemuun hin beeka akka gaariitti hin beeka waan akkasiitii beeka fayyaalessa jettee hin dogoggorina daraatu naman sobuun feene malee an fayyaalessaa miidhu akkasii beektu ammoo soban fedhudu namni nuti gandarra fillu kun araddarratti fillu kun aanarratti fillu kun ani baatii lama booda biiroo waajjira keessan arguu fedha achi dhufeedu waan takkiti tana isinima yoonkaan wanni majliisa jaamuun jirudu majliisni aanaa tokkorra jiru hawaajjira xiqqaa tokkollee hin qabne akkamitti majliisni hiisha namaa keessa jira liqamanbar gabaree dur gaafa dargii sumudaa fi waa hunda hiishattiin deembata feestalatti qabate akkas ta'uu feetanii feestalatti isin barbaannee caayatti dhimma islaamaa isinif finna akkasin nu fidanii ni ta'e akkisun maaliif qorqoorroon taane zingoo jalaa fi gubballeen zingoodha akkasii beek namni akkatti guddatu qaba namni yoo sanillee ta'e tokko tokkoon aanaa keenyaa waajjira qabaatu qabatu dhimma waan naannoo san jiru aanaa san jiru dhimmi sun ani illee nama bare jennu malee aanaa tokko argadhee bara miskiin odoo isinillee kuban qabne ammarra isinitti himaatu isinitti himaarraatu amma isinillee yoo fetan itiraafa godhullee ni mala aanaa kiyyasan na dhugoomsullee ni mala anillee aanaa wayii argadhee beek ani immoo gaafa ganda keenya dhuftan majliisa hiishattiin deeman numa dhagartanii beek kiflii mana khiyyaa kennaaf malee majliisa hiishattiin deeman aanaa khiyya keessan jiraatu aanaa qabaa beek hamma akka durin seen aanaa qabaan gara gajiisan marre daabee solloqee moo maal daabee maqallee hedduu yaamuun beeku akkasii beek tokko namaa itti gaafatama fudhatee ani takkittu batana isinidhaa majliisa feestalaa fi hiishattiin deeman majliisa jetteen lakkaawin asirraa yeroo galletti wanni duran itti yaamuu barbaaduu qabnu waajjirri khiyya eessa xiqqeenyaa fi guddinaami eessarraa waajjira qaba majliisni karaa kana wayita karaa dheeraa alibirraa kanarra deemu fooqii takka irratti arge loohaa takka majliisa biiroo waajjira majliisaa takkitii san gammaditu nama godilleen beekan karaa dheeraa guddaa alibirraa san akkana hogga deeman waajjira tokko akkasii goonee tajaajila hawaasa keenya haa kenninu tokkummaa hawaasa kana misoomsu hawaasa diinin misoomsu hawaasa diinin jaaru haasawarraa gara hujiidha jecharraa gara gochatti jirjiirame gadaan har'a nu harka dhufe kana bareechinee xumuruudhaaf jalarraa ilaa gubbatti tattaaffii godhuun irra jira anilleen isin wajji jira waanin isiniin juu kana anillee itti gaafatama akkasii odoon dheeysu boodarratti qabame kasi be khalille qabami amma be yoo baqatiin si nama baase sila qacello baqadhee ture ammoo baqatiin si gaafa garii qadarri goolii nama galcha qadarri sun alilleen goolii nama galche ammallee deebi'anis itti gaafatama isiniin jukon wama urid an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu wama tawfiqi illa billah khana wani rabbiretti irkannu rabbinu haa gargaaru amaanaatan rabbinu haa gargaaru amaanaa arra harka keenya buute kana akka nama hujiidhaan qabatamaan agarsiisu rabbinu haa taasisu bara hujii bareedaa isinii haa ta'uu jaan namaan jaanga bara hujii bareedaa isiniif haa ta'uu assalaamu alaykum ani eegalee jira Sheikh Abdurrahman wana kan man gaafatinati ani eegalee jira alhamdulillah eegalee ini bulaki wanda الله أكبر تكبير